amaloota kana qabaadhu. Be proactive. Nama dursee yaadu. Osoo rakkoon tokko hin dhalatiniin duratti nama itti qophaa'u ta'uu waan fagoodhaa namatti as deemaa jiru lafuma jala tilmaamuudhaan itti qophaa'u. Begin with the end in mind. Waan tokko wayita eegalan kaayyoo dhumaa sammuu keessatti qabaachuu. Waan hunda dura mul'ata isa dhumaatiif xiyyeeffannaa guddaa kennuu. Gufuulee xixinnoo nama mudatanis sakaalamuu osoo hin ta'in kaayyoo keenya bira gahuuf kaayyeeffannee sana yaadachuun jabaachuu. Waan tokko gaafuma eegallu dhumni isaa, miidhaan isaa, faayidaan isaa maal akka ta'e beekuu danda'uu qabna. Put first things first. Waan dursuu qabu dursuu. Waan hunda al tokkotti galmaan gahuun waan hin danda'amneef wanta dursa kennuufii qabnu dura hojjechuu. Think win-win. Hariiroo namoota waliin qabnu keessatti gareen lameenuu haala itti injifatu irratti xiyyeeffachuu. Ofuma qofaaf milkaa'uu fi gammaduu osoo hin ta'in namoonni biroos kan biroos akka gammadan yookiin akka saba keenyaan miidhaan irra hin geenye yaalii gochuu. Seek first to understand and then to be understood. Namoonni maaliif na hin hubanne jechuudhaan duratti namoota hubachuudhaaf yaaluu, namaaf furmaata kennuu, kaka'umsa qabaachuu jechuudha. Synergized. Wantoota hojjennu keessatti waan qabnu hunda yeroo dandeettii maallaqa keenya wal dandeessisuu keessattuu akka dhaaba tokkootti yookiin waajjira tokkootti yoo sochoonu wantoota qabnu wal simsiisnee humna qabnu waliin deemuu danda'uu yookaan waliin hojjechuu jechuudha. Sharpen the saw. Ilaalcha keenya qaruu waan tokko akkaataa sirrii ta'een hubachuuf yaaluudha. Egaa kana fakkaata. Wanti guddaan wanta dalagnu, wanta dalaguuf ta'an waa beekuu qabna, waa hubachuu qabna. Har'a dalaguu qofa osoo hin taane gufuuleen adda addaa nu muudachuu waan danda'aniif gufuuwwan san akkamiin akka bira darbarru hoonuun muudatan maal gochuu akka dandeenyu dhumarratti immoo maal argachuu akka dandeenyu beekuun dirqama kan keenya. Sanan taane taanaan akka bishaan gabateerraa asiif achi raamafuu taana waan ta'eef.